Pirezidaantiin Garee Baankii Addunyaa Ajaa'ibaangaa daawwannaa guyyoottan lamaa fi Itoophiyaa keessatti taasisanii roobii har'aa xumuranii jiru. Pirezidaantiin Baankii Addunyaa daawwannaa isaanii kana kan xumuranii roobii har'aa dhaabbilee dubartoota hojii uumaa jiranuu Finfinnee keessatti argamu erga daawwatanii booda akka ta'e beekameera. Ajaa'ibaangaa daawwannaa guyyoottan lamaaf taasisan kana keessatti muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmediin dabalatee hanga'oota mootummaa gameeyyii wajjiniin marii taasisanii jiru. Waggoottan 3 darban keessatti biyyattiin rakkina keessa turtus dandamannaa gaariin akka taasifame hubachuu isaanii yommuu daawwannaa isaanii kanatti akka himanii ibsameera. Itoophiyaa keessatti liqii qofa guddifachuu akka hin barbaadu akka yaaddan hin barbaadu. Waggaa 10 irraa Itoophiyaan baankii addunyaa irraa liqii fudhachuu hin qabdu. Wanti isin nurraa barbaaddan deeggarsa tekniikaa, beekumsaa fi waliin hojjannaa qofa. Sun immoo moo'icha guddaadha jechuudhaan pirezidaantiin Garee Baankii Addunyaa dubbachuu isaanii gabaasni Kennedy Abaatee ibseera. Gareen hidhatanii Itoophiyaa keessa socho'aa jiran waldhabdee jiru karaa marii siyaasaatiin akka hiikuu qaban paartiin mormituu Izeemaan gaafachuu isaa isin biraan geenye. Bafqaaduu Tofarkaa qaba. Paartiin Izeemaa ibsa baase kana keessatti gareewwan hidhatanii lolaa jiran muuxannoo walitti bu'iinsaa kanaan dura biyyattii keessa turerraa barachuudhaan waldhabdee isaanii karaa nagaatiin akka hiikuu qaban hubachiiseera. Paartichi ibsa torban kana keessa baase keessatti namoottan mootummaa keessa hojjechaa jiran tokko haa ta'u jedhanii raayyaa ittisa biyyaa gara kaayyoo isaaniitti dogoggoraan harkisuu akka yaalaa jiran ibsee gochichas balaaleffatee jira. Haaluma walqabateen dubbi himaan humna ittisa biyyaa Itoophiyaa Koloneel Geetnet Adaanee ibsa qibxata kaleessaa dhaabbilee oduu biyya keessaatiif kennaniin raayyaan ittisa biyyaa haala amansiisaa ta'e irra akka jiru ibsuun isaanii gabaasameera. Dubbi himichi akka dabalanii ibsanitti raayyaan ittisa biyyaa kana booddee oduu dharaatii fi maqaballeessi karaa saba imaalee adda addaatiin dhaabbaticha irratti faffaca'aa jiru akka obsuu hin dandeenye ibsanii waraanni mootummaa sochii finciltootaa naannoo Amaaraatii fi Oromiyaa keessatti taasifamaa jiru irratti tarkaanfii fudhachuu jalqabuu isaa ibsuu isaanii Mallaskaachuu Ammaa gabaaseera. Yuunivarsiitiin Maqalee kan naannoo Tigraayitti argamu waggoota lamaaf hojii baruuf barsiisuu sababa waraana kaaba Itoophiyaa keessa tureen addaan kutee kan ture deebisee hojii idilee akka jalqabu beeksise. Pirezidaantiin yuunivarsiitichaa Dr. Faanaa Hagos sagalee Ameerikaatti akka himanitti yuunivarsiitichi barattoota isaa deebisee galmeessuu jalqabuu fi marsaa jalqabaa kanaanis barattoota daree barnootaa kan xumuraa yookaan eebbaaf qophaa'an 3,000 akka galmeessudha jala gabaasni Mulgeetaa Asbahaa Maqaleerraa erge. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo yommuu biyyoottan Awurooppaa lammiilee isaanii Niijer keessaa baasaa jiran kanatti hooggantoonni waraanaa biyyoottan miseensa garee hawaasa diinagdee lixaa Afrikaa yookaan ECOWAS jedhamee beekamu haala Niijer keessa jiru irratti mari'achuudhaaf roobii har'aa biyya Naayijeeriyaa magaalaa Abuujaa keessatti walgahanii jiru. ECOWAS dhimma kanarratti ibsa gabaabaa baaseen koreen hooggantoota waraana biyyoottan miseensa isaa ta'anii walgahii isaanii amma jimaata iftaaniitti itti fufu kana keessatti haala siyaasa Riippaabilikii Niijer keessa jiru irratti mari'atu jedheera. Jilli ECOWAS biroo immoo miseensota waraanaa warreen fonqolcha aangoo raawwatanii wajjin marii taasisuudhaaf roobii har'aa gara Niijeritti akka imalu beekameera. Kunittuu kanaan jiruu biyyoottan Awurooppaa lammiilee isaanii Niijer keessa jiranuu fi lammiilee biyyoottan biroo biyyattii keessaa baasuu jalqabanii jiru. Ministeerri dhimma alaa Faransaay akka ibsetti balaliin xiyyaaraa jalqabaa 2 lammiilee Faransaay 330 ta'an fe'ee Paarisiin qubatee jira. Namoottan xiyyaara Faransaay kanaan bahan lammiilee biyyattii qofa ittuu hin ta'in lammiileen Niijer, Beeljiyeem, Itoophiyaa, Libaanoon, Jarman, Kaanaadaa, Indiyaa, Oostiriyaa fi Yuunaayitid Isteetsii akka keessatti argamanus ibsameera. Xiyyaarri Itaaliyaa Niijer keessa qubates gama isaatiin lammiilee biyyattii 36, lammiilee Ameerikaa 21, lammiilee Bulgaariyaa 4, lammiilee Awustiraaliyaa 2, akkasumas lammiilee Biriteen, Niijer, Hangaarii, Seenegaalii fi Naajeeriyaa kaasuu isaa maddi oduu Rooyiters gabaaseera. Ispeen gama isheetiin lammiilee ishee Niijer keessaa baasuudhaaf akka adeemaa jirtu beeksifteetti. Yuunaayitid Isteets gargaarsa waraanaa Niijeriif taasisaa jirtu dhaabuu irratti yaadaa akka jirtu dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddarri mootummaa Yuunaayitid Isteets ibsuun isaanii gabaasameera. Sagaleen Ameerikaa kanaas obsiise Yuunaayitid Isteetsitti
Ambaasaaddarri Niijerii Mahammadu Kiyaarii Liimaan Tungurii pirezidaantiin biyyattii torban darbe aangoo irraa kaafaman Muhammad Baazuum qaamaa fi xiinsammuudhaan haala gaariirra akka jiran himanii lammiileen Niijer bakka adda addaa jiran dhimmicha irratti gadduu isaanii dubbataniiru. Barreessaan muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutarees ibsa qibxata kaleessaa kennaniin oduun hidhamaa jiraachuu miseensota mootummaa Niijer akka isaan gaddisiise ibsuu isaanii dubbii himaan dhaabbatichaa beeksisaniiru. Biyyoota lixa Afrikaatti jiila addaa Guutarees kan ta'an Leonardo Santos Samaa'oo magaalaa guddicha Gaanaa Akiraa keessatti ibsa oduu gabaastotaaf kennaniin dhaabbanni mootummoota ECOWASiin deeggaruudhaan alatti warreen fonqolcha aangoo raawwatanii wajjin marii kamiinuu keessa akka hin seenne ibsanii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kan dursa kennu fala karaa nagaatiin rakkinicha hiikuu akka ta'e ibsuun isaanii gabaasameera. Pirezidaantiin biyya Ivory Coast duraanii Henry Konan Bede umurii isaanii waggaa 89ffaatti addunyaa kanarraa du'aan boqotanii jiru. Akka maddi oduu Ajaansi France Press gabaasetti erga biyyi Ivory Coast bittaa Faransaay jalaa baatee booda pirezidaantii biyyattii kan turan Félix Houphouët-Boigny bakka bu'uudhaan bara 1993 jalqabe amma bara 1999tti biyyattii bulchaa kan turan Henry Konan Bede erga aangoo isaanii irraa fonqolcha loltootaatiin kaafamanii booda gara aangootti deebi'uudhaaf bara 2010 fi 2020 yaalii taasisaniin ittuu hin milkaa'in hafaniiru. Bedeen ijoon ilaalcha siyaasa isaanii yaada ayvoorummaa jedhamu nama leellisaa turanii fi sabboonummaa ayvoorummaa nama dursanu akka ta'e gabaasameera. Bedeen yemmuu bara 2020 pirezidaantummaadhaaf dorgoman waa'ee umurii isaanii gaafatamanii umuriin qabeenya akka ta'e ibsuudhaan paartii isaanii bakka bu'uudhaan filannootti seenanus pirezidaantii yeroo ammaa biyyattii bulchaa jiran Alaasaan Ootaraatiin akka mo'aman ni yaadatama. Bedeen kan du'an guyyaa har'aa agayya 2 bara 2023 magaalaa Abijaan keessatti akka ta'e beekameera. Ivory Coast bara 1960 bittaa Faransaay jalaa walaba biyya taate ta'uun ishee ni beekama. Pirezidaantiin United States duraanii Donald Trump himannaa haaraa kaleessa irratti dhiyeeffameen kamisa boorii mana murtii federaalaa irratti dhiyaachuuf jiru. Himannaan haaraan pirezidaantii duraanii irratti qibxata kaleessaa dhiyaate qabxiiwwan 4 kan of keessaa qabu yommuu ta'u akka waliigalaatti garuu bu'ii filannoo bara 2020 humnaan jijjiiruudhaaf yaalii taasisuu fi deeggartoota isaanii hokkoraa fi kakaasuu isaaniitiif akka ta'e ibsameera. Abbaan alangaa addaa Jack Smith himannaa kana ilaalchisee ibsa kennaniin haleellaan amajjii 6 bara 2021 teessoo mootummaa yookiin Capital Hill irratti raawwate haala kanaan dura argamee hin beekneen haleellaa teessoo dimokiraasii Ameerikaa irratti raawwatedha jechuudhaan ibsaniiru. Donald Trump filannoo bara 2024 taasifamuudhaaf deemu irratti dorgomuudhaaf duula na filadhaa irra kan jiran yommuu ta'u jaarmiyaan duula filannoo isaanii kana qindeessu himannaa haaraa isaan irratti dhiyaate ilaalchisuudhaan ibsa baaseen Trump yeroo hundumaa seeraa fi heera akka hordofan eeree gorsa ogeessota seeraa beekamoodhaan akka deeggaramanus ibseera. Trump dhimma filannootii fi hokkora bara 2021 uumameen walqabate himannaa yeroo jalqabaatiif irratti dhiyaate kanaaf deebii kennuudhaaf kamisa borii mana murtiitti dhiyaatu. Trump erga aangoo gadhiisanii booda himannaa irratti dhiyaatee fi yommuu mana murtiitti dhiyaatanu inni borii ji'a 2 keessatti yeroo lammaffaadhaaf akka ta'e beekameera. Kanaan dura sababa galmee mootummaa iccitiidhaan qabamuu qabanuu fi nama dhuunfaa harka taa'uu hin qabne karaa seeraan alaatiin mana isaanii keessa kaawwatanii argamuu isaaniitiif himannaan irratti dhiyaate mana murtiitti ilaalamaa akka jiru ni yaadatama. Dhimmi isaanii kun ji'a caamsaa bara egeriitti beellamamee akka jiru ni beekama. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenya hafanii wajjin nagaan tura. Galatoomii Bafiqaaduu kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenyaatti yommuu dabarru yaa'iin dargaggoota hooggantoota egeree Afrikaa michummaa Maandeellaa Waashingtan maqaa yaaliin beekamu dargaggoota biyyoota Afrikaa irraa dhufan kanneen baay'inni isaanii 700 ol ta'an hirmaachise har'a
guyyaa sadaffaasaati. Guyyoota lamaan darban kana keessatti waahilli keenya Tujubee Hora bakka yaa'iin kun itti gaggeeffamaa turerra kallattiin nuuf gabaasaa turuun ishee ni yaadatama. Har'as taateewwan bakka sanatti ta'aa turanirra gabaasa qabdi Tujubeeni akkattaa nutti dhiyaata. Yaa'iin michummaa Maandeellaa as Waashingtan DC'tti gaggeeffamaa jiruuf adoolessa 31 bara 2023 jalqabame hagayya tokko jechuun kibxata kaleessaa itti fufee oole. Oolmaa guyyaa kaleessaa irratti aangawoonni mootummaa Yuunaayitid Isteets olaanoon argamuudhaan hirmaattota yaa'ichaaf haasaa dhageessisuudhaan waliinis marii gaggeessaniiru. Yaa'ii guyyaa kaleessaa irratti dhimmootiin yeroo ammaa akkaan rakkoo ta'ee jiru nagaaf tasgabbii walitti bu'iinsa naannolee Afrikaaf rakkoo wabii nyaataa, rakkoo jijjiirama qilleensaa, dimookiraasiif qabxiilee kabiroo irratti mariin gaggeeffamee jira. Imaammata Yuunaayitid Isteets Afrikaaf dhimmootii isheen dursi kennituuf hariiroon biyyootii lamaan gidduu jiru maali ka jedhu irrattillee gaaffii dhiyaateef aangawoonni kun deebii kennaniiru. Dhimma malaammaltummaa kaasuudhaanis malaammaltummaan hojii waaltaalee jiranii mara danqee jedhan. Dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsiif bulchituu ka ta'an Samaantaa Paawar marii guyyaa kaleessaa innaa bananitti rakkoolee Afrikaa keessa jiru dhimma filannoo waliin wal qabsiisanii innaa dubbatan nutis rakkoo wal fakkaataa Yuunaayitid Isteets keessatti qabnaa jedhan. Kanaaf bifa gaduuf qabuutiin hoogganoota akka keessanii waliin attamiin hariiroo akka uumman, attamiin jijjiirama qajeelfamaa akka gootaniif akka isin gargaaru, daldala keessatti akka hirmaattan sababiin isaas biyyi martinuu gargaarsa argachuurra daldala barbaada waan ta'eef jedhan. Galmi keenya dhumarratti gargaarsi keenya akka hin barbaachifne gochuudha jedhaniiru. Harki guddaan gargaarsa Ameerikaa waggoota hedduudhaaf dhaabbilee biyya keessaa osoo hin taane gara dhaabbilee hawaasaa nuti keessatti hojjennurraa dhufanii osoo hin taane qabatamaan gara dhaabbilee Yuunaayitid Isteets keessa jiranii yookaan dhaabbilee sadarkaa addunyaa dhaqaa ture jedhan Samaantaan. Amma akkaataa gargaarsa keenyaa jijjiiruuf yaalaa jirra. Biyyoota nuti hojjennu keessatti gara dhaabbilee naannootti jijjiiruuf yaalaa jirra jedhan. Congress, of course, wants to make sure that every dollar is well spent, and we have that responsibility too. So how do we get the right balance between the risk? Koongiresiin yookaan manni maree bakka bu'oota keenyaa tokko tokkoon doolaarii baafamu karaa sirrii baafamuusaa mirkaneeffachuu fedha. Nutis kanaaf itti gaafatama qabna. Kana maaliin madaaluu dandeenya? Akkaataa qabeenyatti to'annu kan gama qabeenya baasuutiin rakkoo uumamu oolchu fayyadamuu qabna. Kanaaf to'annaaf hojiirra oolfamuusaa ilaaluun ni jiraata. Gama biraan dhaabbattoota Yuunaayitid Isteets keessa maadhiffatan maallaqaan gargaaruunis rakkoo mataasaa qaba. Bu'aa argamsiisaniyyuu bu'aan isaanii bu'aa waaraa hin ta'u. Sababiinsaa bu'aa hawaasaaleen argatan miti. Dhaabbattoonni hanga tokko sagantaaleen gadhaaban ni jiraata. Tarii kan akka dhaabbata barnootaafaa garuu yeroo dhaabonni sun achii deeman sagantaaleen akkanaa baay'een ni hafu. Kanaaf jecha deebiin jiru ijoon aangoo isaa dabarsuu yaalaa jirra. Yoo aangoo isaa gara qaamota naannootti hojjetaniitti dabarsine qabeenyaan isaas walumaan gara sanatti darba ka jedhudha jedhan. Kabiroo haasaa kan dhageessisan Ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti itti aantuu ministirii dhimmootii Afrikaa ka ta'an Mooliifi turan. Yaa'iin kun erga bara 2019 sababa weerara COVID-19 addaan citee as yeroo jalqabaaf bara kana itti fufuusaa ibsuudhaan walarguu keenyatti nan gammadaa jedhanii hirmaattota yaa'ichaa simatanii jiru. Mooliin itti fufanii ministirii dhimma alaa keessatti qiyyaafate hojii isaanii maal akka ta'e hirmaattota yaa'ii michummaa Maandeellaaf ibsaniiru. As the Assistant Secretary for African Affairs, I'm the principal advisor to Secretary Tony Blinken about U.S. government engagement in Africa. We work in my office and in my bureau on developing Akka taantuu ministeera dhimmootii Afrikaatti waa'ee mootummaan Yuunaayitid Isteets hirmaannaan Afrikaa keessatti qabu irratti ministiricha dhimma alaa Blinkeniif an gorsituu gameettiidha. Hojiin waajjira kootii imaammata alaa Ameerikaa qopheessuuf raawwachiisuu akkasumas hojiiwwan embaasilee keenyaa ka biyyootii uffee Saharaa gad jiranii qajeelchuudha. Yeroo keenya irra hedduu mootummaa waliin dabarsina. Yeroo baay'ee mootummoota waliin wal quunnamna. Garuu wanti baay'ee nu gammachiisu namoota akka keessanii mootummaa keessa hin jirre waliin yeroo dabarsuu yoo ta'u galmi keenyas tumsa seena qabeessa Afrikaaf Ameerikaa gidduu jiru cimsuudha
kun qajeelfama keenya jedhan. Moolii fi itti fufanii haala hojii kiyyaan biyyoota Afrikaa rakkoo hedduu keessa jiran gargaaruu irrattan yeroo dabarsaa jedhan. Akka fakkeenyaattis yaalii fonqolcha mootummaa Niijeeriif uummata Sudaan kanneen walitti bu'iinsa humnootii hidhatan gidduutti ta'uudhaan deemsi dimokiraatawaa danqamee gidduutti dararamaa jiranii kaasanii jiran. Martinuun keenya lammii addunyaa kanaa waan taaneef walii keenya malee milkaa'uu hin dandeenyu jechuudhaan asitti argamu koof gammachuun natti dhaga'ama jedhan. Sosochii turizimii Oromiyaa fooyyessuuf mootummaan marii araaraa waraana bilisummaa Oromoo waliin jalqabe cimsee itti fufuu qabaa jedhan Koomishinarri Koomishinii Turizimii Oromiyaa Lalisee Dhugaa. Koomishiniin Turizimii Oromiyaa ibsa har'a gaazexeessitootaaf kenneen dameen turizimii akka madda galii ta'uuf nageenyi waaraan dhufuu qabaa jechuun ibsee jira. Tsaayi Daamxoo Finfinneerraa gabaasaan qindeessite kunooti. Koomishiniin Turizimii Oromiyaa erga hundeeffame waggoota 3 lakkoofse rakkoolee adda addaa kan naannoo Oromiyaa biyyaa fi akka addunyaatti mudatan dandamachuudhaan sochii turizimii taasiseen milkaa'eera jechuun koomishinichi ibsee jira. Koomishiniin kun sadarkaa har'a irra jirurraa dachaa 3 deemuu danda'a kan jedhan Koomishinar Lalisee Dhugaa ammas Oromiyaa qabeenya uumamaan badhaatee fi bakkeewwan hawwata turizimii hedduu qabdu madda dinagdee taasisuudhaaf nageenya waaraan akka jiraatuuf xiyyeeffannoon kennamuu qabaa jedhan. እነሱ እንደ ግለሰብ እና እንደ አመራር በጣም መሄድ እንችል ነበር። አሁን የሄድናቸውን እጥፍ ትሪፕል መሄድ እንችል ነበር። akka nama dhuunfaattis ta'e akka hoggansaatti hanga amma hojjenneen ol hojjechuu dandeenya turre. Bakka amma geenye dachaa 3 ga'uu dandeenya turre. Kun immoo sababa rakkoo nageenyaatiin hin ta'in hafeera. Amma mootummaan rakkoo nageenyaa kana karaa nagaadhaan furuudhaaf wanti hojjechaa jiru jira. Mootummaan marii nageenyaa garee hidhatee Oromiyaa keessa socho'u waliin eegalee cimsee itti fufuu marii waraana kaabaa dhaabsuudhaaf Piriitooriyaatti taasisame bu'aa fide qaba. Kanaaf naannoo keenya Oromiyaattis kun raawwatamee nageenyi bu'ee namni yaaddoo tokko malee akka socho'u akka bahee galu mootummaan marii jalqabe kan ariifachiisee akka rakkoon nageenyaa kun furmaata argatu taasisuun dirqama jedhetan amana.